Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaanaaf feerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru. Liqiin Itoophiyaa irra jiru akkaan dabaluun gabaafamee jira. Doolaara biiliyoona 51.8 gahee jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu kunis oduu ammeedha. Breaking news kaaba Itoophiyaa irraa kan hundaa'edha. Kaabni Itoophiyaa muddamsuu hamaa keessa galee jira. TPLF guyyoota dura fonqolcha mootummaa bulchiinsa mootummaa yeroo naannoo Tigraay irratti raawwate har'as tarkaanfii biraa fudhatee jira. Tarkaanfii fudhateen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasa Warradaa mana hidhaatitti galche jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu aangaa'onni mootummaa ol aanonni malaammaltummaa boba'aa irratti raawwatameen birrii biiliyoona 17.8 hir'isan jedhaman himannaan irratti banamuun gabaafamee jira. Guutuu isaa isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiru irratti miidhaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhamus qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Liqiin Itoophiyaa irra jiru doolaara biiliyoona 51.8 gahuun gabaafamee jira. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee gabaasa raawwii hojii baatii 9 bara bajata 2018 dhiyeesse irratti liqiin Itoophiyaa irra jiru biiliyoona 51.8 gahuu ibsee jira. Maallaqaa liqaa Itoophiyaa irra jiru doolaara biiliyoona 51.8 keessa doolaarri biiliyoona 33.5 liqii biyya alaati jedhamee jira. Kan hafe doolaarri biiliyoona 18.3 immoo liqii biyya keessaa ta'uu ministeerri maallaqaa biyyattii obbo Ahmed Shidee gabaasee jira. Walumaa galatti liqiin biyyattii irratti yeroorraa gara yerootti bararraa gara baraatti dabalaa kan dhufaa jiruu fi gara biraatiin immoo diinagdeen biyyattii kufaa kan jiruu fi hiyyummaan dabalaa jiraachuun dhaabbileen idil addunyaa gara gabaasaa turanii jiru. Mootummaan PP hiyyummaan gadi bu'ee jira, jijjiiramni galmaa'ee jira jechuudhaan yeroo garaatti gabaasa kan dhiyeessaa jiru yoo ta'u, faallaa kanaa immoo dhaabbileen idil addunyaa diinagdee biyyootaa irratti qorannoo geggeessanii diinagdeen Itoophiyaa gadi bu'aa jiraachuu fi birriin yookaan mallaqni Itoophiyaa dadhabaa jiraachuu akkasumas hiyyummaan biyyattii waggaa 8 dura osoo PP'n gara aangootti hin dhufin parsantii 23 irra ture amma parsantii 72 irra gahuu gabaafamee ture. Ammas lolli biyyattii keessatti itti fufee jira. Diinagdee bayyanachiisuuf biyyi nagaa ta'uu qabdi. Nagaa buusuun immoo hin danda'amne. Kun immoo diinagdee biyyattii akkaan burkuteessee hiyyummaa lammiilee biyyattiitiif kan badhaasudha. Oduun itti aanu oduu akkaan breaking news ta'edha. Oduu ho'aadha. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa kan nu gahedha. TPLF gareen Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa to'annaa jala oolchuun gabaafamee jira. Gareen kun guyyoota dura bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fonqolchuudhaan aangoo gara garee TPLF yeroo waraana kaabaa dura turetti deebisee jira. Gochi TPLF kun mootummaa PP rifachiises mufachiises jira. Gama biraatiin TPLF Eertiraa fi hidhattoota naannoo Amaaraa waliin qindoomuun garee cimdoo jedhu uumuun mootummaa PP irratti lola bal'aa banuuf qophii xumuratu isaa yeroorraa gara yerootti irra deddeebi'uun ibsaa ture. Kun immoo muddamsuu cimaa uumee osoo jiru har'a TPLF tarkaanfii biraa fudhatee jira. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasa Warradaa to'annoo isaa jala oolchuudhaan mootummaa PPtiin maal fiddan yoo dandeettan koottaan harkaa baasaa jechuudhaan itti dhaadataa jira jechuudhaan gabaafamee jira. Gama biraatiin PP'n lolatu ka'a jechuudhaan muddamsuu hamaa keessa jirti jedhamee jira. PP'n kaaba lixa Itoophiyaatti haleellaan raawwatamuu danda'a, lolli ka'uu danda'a jechuudhaan loltoonni PP naannawa sanitti guuramanii turan akka of qopheessanii fi of eeggannoo akka taasisan ajaja dabarsanii jiru. Gama biraatiin lolli naannoo Amaaraatti loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira.
Ilmaan hiyyeessaa naannoo Oromiyaatii fi naannolee biroo irraa maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin garas geeffaman miidhaan guddaan irratti dhaqqabaa jiraachuu booji'amtoonni himanii jiru. Lola guyyoota lamaan dabran kana gaggeeffame irratti ilmaan hiyyeessaa naannoo Oromiyaa irraa guuramanii garas geeffaman hedduun booji'amanii jiru. Kan lola irratti miidhaan qaamaa fi lubbuu irratti dhaqqabe immoo baay'ee ta'uu booji'amtoonni dubbatanii jiru. Akkaataan ijoollee maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin garas geeffaman irratti haleellaan raawwatamellee kan nama gaddisiisu jechuudhaan ibsamee jira. Lolli naannoo Oromiyaa keessattis tibbana cimee itti fufee jira. Walumaa galatti lola biyyattii keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiruun biyyattiin tasgabbii dhabdee kiiloon 4 raafama hamaa keessa jirti jedhamee jira. Oduun itti aanu qaala'iinsaa fi hanqina boba'aatiin wal qabatee rakkoo yeroo dheeraaf uumameen icciitiin bahe jedhamee jira. Icciitiin bahes malaammaltummaa akkaan hamaa ta'een kan wal qabatu yoo ta'u, kanaanis aangaa'ota mootummaa ol aanoo 13 irratti himannaan baname jedhamee jira. Qaala'iinsaa fi hanqina boba'aatiin wal qabatee malaammaltummaan shakkamuudhaan aangaa'onni mootummaa ol aanuun 13 himannaan irratti baname har'a mana murtii dhiyaatan jedhamee jira. Namoonni kunneenis maqaadhaan tokkoffaa obbo Dibarraa Fuufaa, lammaffaa aangaawaa itti aanaa damee boba'aatii fi anniisaati. Lammaffaa obbo Shumaalam Birhaan kan jedhaman yoo ta'u, dhaabbata dhiyeessii boba'aatti itti gaafatamaadha. Isaan immoo daayireektara dhaabbata dhiyeessii boba'aati. Walumaa galatti namoonni malaammaltummaa boba'aan wal qabateen shakkamuudhaan himannaan irratti dhiyaate 13 yoo ta'an, walumaa galatti boba'aa Jibuutirraa gara Itoophiyaa galuu irratti hanqina yookaan hir'ina birrii biiliyoona 17.8 argisiisan jedhamee jira. Maddi odeeffannoo biroo immoo ragaa kana birrii biiliyoona 2.6 jechuudhaan kan dhiyeesse yoo ta'u, kamtu dhugaadha kan jedhu mirkaneeffannee yeroo itti aanutti ragaa isaa qabannee dhufna. Gochi malaammaltummaa boba'aa irratti taasifame kun immoo hanqina boba'aa akka mudatuu fi qaala'iinsi akka uumamu taasisuun uummata rakkoof saaxile jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti loltoota mootummaa irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun akkasumas hedduus booji'uun dhibbana fufteedhaan injifannoo galmeessaa turuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Muneessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waboon aanaa Muneessaa keessatti loltoota biltsiginnaa adabuu beeksise. Abdii fi waanteen sabaa waboon zoonii kibba baha Oromiyaa dheengadda caamsaa 2026 godina Arsii baha aanaa Muneessaa ganda cophaa iddoo addaa Kootee jedhamtu keessatti loltoota biltsiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaate aleeluun 4 irraa ajjeese 2 madeessuu beeksisee jira. Ittuma fufuun jajjabeen sabaa waboon aanichuma ganda gujichaa iddoo addaa Cororaa jedhamtu keessatti har'a jechuun caamsaa 2026 shiftoota biltsiginnaan akka hawaasa weeraraniif maqaa sakattaa waboon uummata keessa bobbaasee haleelee 2 battalatti irraa ajjeesuu kanneen jira haftee ari'ee gara iddoo dhufteetti deebisee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisee eebbisuu itti fufee jira. Dhibba kana waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisaa kan ture har'as lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa kennaa fi ture ga'umsaan xumursiisuun har'a sirna ho'an eebbisee jira. Humni haaraan har'a eebbifames kan viidiyoo irratti argitan kanneen yoo ta'an humnoonni kunniin sirna eebbaa booda dirqama fudhatuun bobba'uun isaanillee beekamee jira. Sirna eebbaa irratti ajajoonni ol aanuun hedduun haasaa kan taasisan yoo ta'u, leenjitoonnis yaada kennanii dhiibbaa fi dirqama tokko malee fedhii isaaniitiin gara leenjii kanatti dhufuudhaan fedhii isaaniitiin ammas dirqama fudhatuun kan bobba'an ta'uu dubbatanii jiru. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Tibbana bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti kan dhufan yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoollee simannaa ho'aa taasisaa fi turuu beeksisee jira. Har'as giddugala Oromiyaa Coophii irraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Innilleen kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa taasisuu fi beeksisee jira.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu tura.